Waan guddoo dubbachuu fi miti jaalla waa hunda xumuraniiru waanuma tokko tokko irra buusuuf malee waan jechuu barbaade haalli seenaa yeroo baay'ee sin fuuldura teenye na fakkaata caalli keessa ni beektani waan baay'ee odeessaa turre waa'ee seenaa qabsoo keessa darbarsinee waan ta'e haala yeroo turre sana keessatti waan ta'e hunda yeroo baay'ee sin ibsineera sun barbaachisaa miti amma waan harkaanuu qabu waan hamaa tokko harkaanuu qaba yeroo ammaa kana haala tokko natti mul'ata haala tokkotu natti mul'ata ofii kiyyaa yeroo lola hamaa tokko keessatti hoogganaan cimaan tokko yeroo nama barbaachisu tokko murtii cimaa tokko murteessuudhaaf namni qabsootti hirmaatan tokko jaallanni beekanii lola oo'aa tokko keessatti ajajaan cimaan barbaachisaadha. Sababni inni barbaachisee fi yeroo hamaa sana keessatti murtii jaallan gaagaa'uu hin dandeenye tokko murtii irra deebiin qabne tokko kan fudhata jechaadha. Oromoo waan tamma qabate haala akkasii kanatti Oromoo harkaa qaban fakkaata. Oromoon amma gulantaa biraarra geessee jirti qabsoonsaa. Gulantaa murtii bakka dhaabbachuu otoo hin ta'in bakka tokkotti dachaanee murtii kana haala amma harkaanuu qabu kana akkamitti keessaa baana maal gochuu qabna jennee akkuma biyya keessa Oromoo gochaa jirutti ilmaan Oromoo biyya alaa kana jiru kunillee yeroo nuti walitti dhufnee waan tokko irra geenyu na fakkaata. Waa hunda of cinaatti dhiifnee haala amma keessa jiru haala baay'ee hamaadha. Homaa waan walitti himnu hin jiru quba qabna hundi keessanii social meediyaan waan irratti mul'atu argaa jirra. Murtii tokko karaa tokko qofaan nu baasa jechaadha haala kana keessa ba'uudhaaf. Kanaafi sana gochuu irratti otoo nuti sana irratti yeroo keenya caalaa irratti fudhannee barbaachisaadha na fakkaata. Kana irratti dabalatee hoogganaa wayyaanee Mallas Zeenaawii bar tokko dhaqee jechaadha Tigraay dhaqeetu nuti sanyii ibidda sinirraa dhalachuu kiyyaanaan boonaa jedhe. Isaani yeroon haalli kennee fi faranjiin qawwee kennitee fi haalli mijaawee fiitu dhaadate jechaadha. Mallas Zeenaawii otoo hin ta'in ani Fayyisaan ibidda irraa dhalachuu kiyya akka yeroon itti boonuu irra jira yeroo ammaa kana. Dhiira jechaani wayyaanee qawwee 10 kennanii Oromoo qawwee 10 kennanii kilaashii 10 kennanii dhiirummaan dhiira akkam eenyu akka dhiira ta'e yeroo sana daan baafanna sila. Oromoon har'a ka argineen beekne ani beeku garuu gootummaa akkasii kana nuti dhaloota ammaa kana ani beeku dhaloonni qubee har'a jiru kuni irraa boonne seenaa jaarraa 16ffaa 17ffaa 15ffaa keessa seenaa irratti dhageenyu sana isatu garagalee wanti dalagaa jira. Wanti sun seenaa sun dhugaa ta'uu ragaa ba'e jechaadha waan tokko hin jiru. Seenaa sun dhugaadha shakkiitti hin qabnu jechaadha. Oromoon agarsiisaa jira guyyaa har'aa kana. Waan ajaa'ibaa tokko ni har'aa Harargee lixaa keessatti na fakkaata Guraamaatti federaal maali agaaziitu uummatatti dhukaasaa dubartii wayii mana ishii jala dhukateetu jilbeeffatee dhukaasaa jira. Dubartiin kun haala inni godhu sana argiteetu inni quban qabu uummata dhukaasaa jira duuba irraa muka moolee fudhattee mataa dhooftee kilaashii fudhatte. Taateetu kilaashii qabattee akkasittidha. Dubartiin keenya leenca akkasiiti. Sanyii goota irraa lagaa gargaarsa faranjiilee barbaadu of keenya nuti Oromoo goota akkuma onnee gootummaa rabbi nu uume kana waan hundaan illee qabeenyaan illee waan barbaachisu hundaan yoo gootame bilisummaa keenya eenyurraa hin barbaadnu numatu fiduu danda'a. Kan ofitti amanuu qabna jechaadha. Waraanni hoogganaa cimaa qabu sagalii tokko hoogganamu tokko waraana buttaa tokko mo'achuu ni danda'a. Ofitti ama konfiidensii yoo jiraate jechaadha. Kanaaf
Oromoon akka keenya ta'u shakkii tokko hin qabnu wanti irra deebisee isin jechuu barbaadu yeroo nuti qabnu tokko qofa tokkoffaa tokkummaadha waa hunda dhiifnee tokkummaa mooraa tokkotti dacha'u lammaffaa dubbii qawweeti amma waan biraa hin jiru qawwee qabaachuu qeerroo hidhachiisuu qabna adda bilisummaa Oromoo cimsuu qabna karaa hunda adda bilisummaa Oromoo qawween jiraanna qeerroo adda bilisummaa Oromoo qeerroo hoboodha qeerroo hidhachiisuu adda bilisummaa Oromoo hidhachiisuu qabna kanammoo kiisha keenya irratti murteessuun barbaachisaadha tokkummaan humna injifannoon akka keessaa bahu shakkiin tokko hin jiru ammallee dhumuudha.